Yeroon gaanfaa xiqqaaf kennameera kanaan dura. Iddoon qulqulluu dhidhiitamuun yeroon saamamii. Raajii 2,200 dubbatame. Garbeelii kee Daaneelitti meera dhoksaa miti. Macaaficha keessaaf duubaan mallattoon cufame. Kan hiikee dubbisuu beekaa leenca Yihudaadha. Raajiin sobaa qorattoota raajiin dogoggorsu. Raajiin Daani'eliif mul'anni nuuf banamaadha. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'e. Amma Masiih moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani. Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii. Carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha. Sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru. Yeroo cubbuun itti haqamuudha. Aannan miti lafee caccabsuudha yeroon keenya. Akka daa'ima daddee shaakaluuf yeroon qabnu. Dhagaa yaasbii sibsaa firoosiin irra jaaradha. Dambaliin galaanaa yoo ka'ee takka sharraasu. Wiiliyaamii leertuu sobsiisee raajoota sobdu. Isarraa suuta dhaadhannoo dhageessisu. Ergaa dulloome qorachuuti harkaan kennina. Mannaa ho'aa nuuf kenna gooftaan keenya jallisu. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'e. Amma Masiih moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani. Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii. Carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha. Sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru. Yeroo cubbuun itti haqamuudha. Kiristoos erichaa dubbateera kanaan dura. Itti dabaluuf irraa hir'isuuf aboosaan qabnu. Qajeelfama iddootti eeguudhaan barsiisuu qabna. Dhiigamuusaa namni dubbatu samiitti hin galu. Raajiin yeroo dheeraa 2,300 ragaa macaafaatiin deeggarame kan dhaabate. Hafuura kadhannaatiin malee hin hubatamu. Inni Yesuus mul'ataan Daani'eliif dubbate. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'e. Amma Masiih moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani. Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii. Carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha. Sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru. Yeroo cubbuun itti haqamuudha. Kiristaanni
guyyaa guyyaan saafaramaa jira. Gaaris ta'uu hamaa ta'es madaalli yaabbatee daandii jallaarra lubbuudhaaf baatee burjaaja'u. Yeroo namaa deebi'uudhaaf dhugaa yoo filate muchaa bu'ee aannan irraa mirgisuu hin danda'u. Fakkaatuyyuu bakkeedhaan waan dheebuu nama baasu argannoona maatiin dhaabbatii kurfaa'ee cabee Baabiloonii qorattoota raajin malaalchisu. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'ee amma masiin moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru yeroo cubbuun itti haqamuudha. Aangoon gaanfaa xiqqaaf kennameera kanaan dura. Iddoon qulqulluu dhidhiitamuun yeroon saamame. Raajii 2,200 dubbatame. Garbeelii kee Daaneelitti meera dhoksaa miti. Macaaficha keessaaf duubaan mallattoon cufame. Kan hiikee dubbisuu beekaa leenca Yihuudaadha. Raajiin sobaa qorattoota raajiin dogoggorsu. Raajiin Daani'eliif mul'anni nuuf banamaadha. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'ee amma masiin moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru yeroo cubbuun itti haqamuudha. Aannan miti lafee caccabsuudha yeroon keenya. Akka daa'ima daddee shaakaaluuf yeroon qabnu. Dhagaa yaasbii sibsaa firoosiin irra jaarradha. Dambaliin galaanaa yoo ka'ee takka sharraasu. Wiiliyaamii leertuu sobsiisee raajoota sobdu. Isarraasuuta suuta dhaadhannoo dhageessisu. Ergaa dulloome qorachuuti harkaan kennina. Mannaa ho'aa nuuf kenna gooftaan keenya jallisu. Yerusaalem deebisanii ijaaruuf labsiin ba'ee amma masiin moosifamutti waggaan 70 Yihuudootaaf irraa cita. 18 Ormootaaf kennamuudhaani Istifaanos nagaadhaan erga rukutanii carraan isaanii irratti dhume bara 1844tti qorannaan murtee jalqabame. Cubbamaadhaaf araara xumuraa gochaa jira. Iddoo qulqulluudha sakatta'iinsa galmee galee hojiirra jiru